Akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan siniin jechaa Qiddoo YouTube subscribe like gochuun jajjabeessaa siniin jechuun jaaladha cimaamota mana madaamii mara keessaniidhaani. Egaa Abrahaam Roottaa fideetoo dhufee jira jechuudha. Dhiifamaan gaafadha isa ta'e hundumaa fi baay'ee haarteetu jirti. Namoonni immoo yeroo nama fana wal agarree fi yeroo qophaa keenya wal agarreellee tokko miti jedhee jira jechuudha. Mee darootaan dhufte immoo maal jedhaa viidiyoo isaanii guuseera irraa dubbannaa jechuudha kaayii mee አንዳንድ ጊዜ በመሀል የሚፈጠሩ ነገሮች አሉ። ያው ሰይጣንም ሰላም ስለማይፈልግ እና እንደዛ ሆኗል ማለት ነው። እና ሸረባና ፊትሽን በጣም ቀይረሽዋል። ሰላም ነው በልቻለሁ። ለዚህ ነበር የጠራኸኝ? መክሰስስ ለዚህ ነበር የጠራኸኝ? መክሰስ በልተሻል? እና እንዴ እሺ ጠግበሻል? በጣም በጠገብሽ ያስታውቃል። ማይራቴት ፈካቴ yeroo tokko seexanis gidduu namaa ani seentii fuula keessa immoo guduunfitee dhuftee misaa nyaattee taa'ii akkasumallee maksasii hojjennaa nyaadheera jettee jechuudha. Akkas taanaanii quuftee takka eenyitoo jira jechuudha. Nama dhiba jechuudha. Maaliif warra janjanarra jiru yookiin immoo gara jaalalaatti seenuudhaa fi wanni gochaa shoora taphachaa jiru ni fakkaatu jechuudha. Mee ishiin immoo kanaaf na waamtee jechaanii jirti jechuudha. Egaa walumaan na dhaggeeffanna mee hordoftoota kiyyaa na waliidhaan tura. ለማንኛውም እንስቅ ነበራ እንዲህ ስትወርላት ማለት ነው። እንስቅ ነበር የምር አልስቅም? አያስቅም። ያስቃል። ሳቂ ራፈኝና አሁን አውራ ምታወራ ገበያ እንደዛ የተኮሳተርሽም እንደምታወሪ። እሺ ለማንኛውም እኔ ልጄ ናፍቆኛል እና ቶሎ ጣቢያው አስጨንቂው። ከዛም ባለፈ እንደዚህ አይነት ታይም አልናፈቀሽም ከኔ ጋር ማሳለፍ? Akkanni jechaa jiru jechuudha. Kolfiidheeni hin kolfuu jette jechuudha. Yeroon akkanaan garagalu kolfuudhaaf jetteetu turte. Akkasumas immoo mucaa kiyyaadhaanii dafiitii bahi jedheeni aniif yaadeetu jira. Akkasumas na wajjiniidhaan yeroo dabarsuuni iyyaanne jennaan iyyaanne heeyyuu jettee jirti jechuudha. Maal yaaddi ati kan dabarsitu faana dabarsaa jirta. Ishiin immoo egaa gubachaa jechuudha. Takka ishii fakkaata takka ishii sana fakkaata jechuudha. Nama ishiin hin barbaanne jireenya kee keessaa maaliif akkati hin buqqisnellee nu ifee gaaffiidha jechuudha. Maaliif akkati jaalatte isa kanaafiyyuu egaa mee maal jettire egaa ishiinoo ግራ ያጋባል። ለምን ምክንያቱም በቃ ምንም እኮ የሚናፍቅ ነገር እኮ አይኖርም ከዚህ በኋላ። ለምን ይናፍቀኛል? የምርሽ ነው? አትዋሽ፣ ውስጥሽን አትደብቂው። እኔም ብትዋሺ ማለት ነው አይንሽ ይናገራል። አይንሽ ላይ ግን ብዙ ናፍቆት እንዳለ ነው የሚያሳየው። ነገር እሺ በቃ እኔ ዝም ልበልና ከአይኔ ጋር ተነጋገሯ እኮ። እስኪ እኛ እንደዛ ከሆነ እያየሽ ላውራሽ። ይልቅ ለእናትህ እኔ ብዙ ማቆም አልፈልግም። Nayyaanni jechaanii jira. Akkati immoo na yaaddee jakirraa mul'achaa jira fa'ii jechaanii jira jechuudha. Ishiin immoo waan na waamtee fi natti himii nan dadhabaanii baay'ee dhaabbachuuf hin barbaadu jetteetu jirti jechuudha. Kottu daas taa'e jechaa jira jechuudha. Dhagaa irraa mee iddoo kanatti maaliif kan inni waame lafa yaadannoo isaanii ta'uu danda'a. Garuu dubartii garaatti baattu iddoon taa'an baay'een ni jira bakkeen bashannanaa jechuudha. Maaf akkasitti dhaabanii haasofsiisu biraan iyyuu yeroon ishee darbeera jechaadha kan inni jiru jechuudha. Mee ani gabaabseenumanii dheeraadha wantichi garuu sinitti mee irraa dhaabbannaa jechuudha ka abbaa mucaa. በእርግጥ በዚህ ሰዓት ብዙ ነገር እንዳለ ቼክ አድርግ ያለው ስትቀመጡም ስትነሱም ስተኝም ምቾት እንደሌለ ሰምቻለሁ። ግን ደግሞ እንደዚህ ደግሞ ስትኮሳተሪ ባሰ
እያስጨነቅሽኝ ነው ያለሁት። ስለዚህ እንትን አትቆጣጠሪ። ተጨንቀን አንተ እንዲህ እኔን ግን እንደምንድን ነው የምታይኝ? በእናትሽ እንደ ሰው እንኳን እያየሽኝ አይደለም እኮ። በሰላም ነው? akka yeroo kanaa wanti baay'ee nama barbaachisu taa'uun ka'uun akka nama dadhabsiisu nan beekaa. Kanaafiyyuu inaareenii jechaanii jira. Ati yaaddeeti jechaanii jirti jechuudha. Egaa kan kana akka ishii yaaddu taasise siidha jechuudha. Akkaataa kee adeemsa kee tarkaanfii keetidha jechuudha. Isa kana kaa ደግሞ አንቺም ጋር ሰዎች እየመጡ ማይሆን ነገር እየነገሩሽ ነው። እኔም ጋር ሰዎች እየመጡ በመሀላችን ማይሆን ነገር እየተናገሩ ነው። ስለዚህ እነዚህን ሰዎች ዙሪያችን እንዳሉ ሰዎች እናጽዳና እኔና አንቺ እናውራ ነው። ሁላቸውም እንዳሉ እንደነበሩ ይቀመጡ። አንተም ባለህበት ተቀመጥ፣ እኔም ባለሁበት እቀመጣለሁ። በቃ እኔ ይሄን የተመቸኝ በቃ እኔ ይሄን የተመቸኝ ምክንያቱም ገብቼ የማይስተካከልበት ነገር ውስጥ እኔ መቆየት አልፈልግም። ማቻ ጅሩ ana biratti dhufanii waan hin taane natti himu, si biras dhufanii waan hin taane sitti himu. Kanaafiyyuu isaaniin isneetu aniifati waliidhaan hin haasofnaa, waliidhaan yeroo hin dabarsina jennaanii ishiin immoo akka jiranitti haa taa'anii, bakkuma jiran haa taa'anii. Anaanii wanti kanaa booddee na dhibuu wanti na galchu takka illee hin jiru jetteetoo jirti jechuudha. Amma gaasirratti isaan gidduu keenyaan baasna iddoo jedhe sanatti baasee miti kan naqe. Asitti eeshi tolee bakka haayii jedheeni dhaqee edda waliin haasa'anii edda wal arganii edda ishiinis wajjin dhaabbattee maalsitti deebisoo osoo hin taane yaada hin taane jedhuuni osoo hin taane warra jireenya kootiif gufuudha ishiin jette sana of biraa baasee ishii kanaanii dhufee haasofsiisu waliidhaanii yeroo dabarsuu hin danda'a jechuudha. Garuu በእነቀንቲ ማሊፍ አካ ጃላቴ ማስጠበቅ ማትችለውን እንደ እሱን እንደ ባል ነው ተውና እንደ ባል እንደነበረ ሰው ገባ። የኔን ክብር ማስጠበቅ ካልቻልክ ተው ያንተን። እኔ ግን የራሴን ክብር አላስደፍርም። ራሴን በራሴ አስከብረዋለሁ። ገባ? እሺ አንቺ ክብር ምንድነው? ማንም ሴት እየመጣች አፏን አትከፍትብኝም። ምን ጋር እኔን አልፋ አንተን አልፋ ገባ? ሩታማን ያስከብራል። ማንም አንቺን የሚናገርሽ የለም። በጣም ማን ተናግሮሻል? ቆይ iddoo kanatti lachuun keessaniyyuu dogoggora qabdu jechuudha. Ruutaanis kibirii Abiraam xussisteetti, Abiraam immoo kan Ruutaa caalchiseeti jechuudha. Maaliif jennaan yeroo wal lolan sana jecha hin taane Abuushii fi Roobeer waan hin taane hin barannati doofaadha. Inni ejjita jedhanii jecha baay'eetti darbataniiru Abiraamitti jechuudha. Amala Abiraam keessaa immoo jecha dubbatame sana hin yaadatu, hin dhiise bira darba jechuudha. Dubartii fi dhiirri immoo tokko miti jechuudha. Innaa dhiirri dafeetti wanta jedhe sana dagata, dubartiin garuu akkas miti jechuudha. Inni immoo dubartiin humna argite dhuftee jireenya koo keessa seentee afaan ishiinatti hin bantu iddoo Ruutaan jettetti maaltu sitti dubbatee beekaa. Kanaafiyyuu immoo siif kabajni maalidha jennaanii kabajni anan irratti afaan banuu hin dandeessu abbaan argite jettee jechuudha. Eenyu sitti dubbatee beekaa, eenyutu maqaa kee dha'ee beeka kan jedhuun jechuudha. Dubartiin barbaaddee warri karaa kee hiriyaadha jedhanii kallattii garaagaraatiin ati fiddee Ruutaatti akka barbaadanitti haasawaa jechuudha. Kan keenya Abiraam jechaa turaniiru. Isa biraan immoo jechuudha Abeel jechuudha. Irratti dhiqate jechuun hin danda'ama Ruutaa kana irratti jechuudha. Garaa dhiifamaa sila qabduufi malee jechuudha. Kottuu hiriyaa keenya maaliif dallansiste jedhanii qabanii kan karaa dhaabanii waan hin taane jechaanii ture, waan isan galchine keessa galaa ture isa kanadha jechuudha. Kan immoo na daffarsiste ofis daffarsiste akka nama abbaa manaa tureetti, amma abbaa manummaa keetiiti akka nama abbaa manaa tureetti xiqqooshiyyuu of yaada hin jirtu jechaanii jirti jechuudha. Isa biraan immoo dabas gochaa ture jechuudha. Mucaa isaa olansii qaba gadansii buta jechaanii ture. Akkasumallee masqalii morma isheetillee sisirreessaafii ture jechuudha. Gaarraan daddarbe malee hani jechuudha. Meerruu mee
ምን ነገፈን ለሽም መናገር ነው ማለት ነው እንጂ ማንም ተናግሮኝ አያውቅም። አንተ እያለ በተለይ በፍጹም አንድ ሰው ተናግሮኝ አያውቅም። አይገርምም? አንተ እኔንም ታስከብረኛለህ፣ ቤትህን ታስከብራለህ። የሚችለው ነገር ነው አይደለም? አንተ ባለ ትዳር ወንድና የልጅ አባት የሆንክ ሰው ምንም ኢዚ ነገር ነው፣ አታስመስል። እሺ ኤኒዌይስ አሁን ችግር የለውም፣ ይቅርታህን ተቀብዬሃለሁ። ግን ደግሞ እኔ እናንተ የምንገናኘው እንደዚህ እየደወልክ ምናምን አትረብሽኝ በቃ እሺ። የራስን ህይወት እንደፈለግክ መኖር ትችላለህ። እሺ ነካሽን ጀቱቲ አቡምተ አርገ ፌጅሬኛ ኬኬሳ ጋፋ ገሌ asiin bayachiin bahu lakki jechuun dandeessa turte ati abbaa manaadha akkasumas immoo abbaa mucaa ta'utti jirta isa kanaafiyyuu maalitti akka ta'u barbaadde jennaan ani humaayyuu hin barbaadu akkuma turteettatis jiraadhu jechaanii jirti jechuudha. Maanuu galaan jiru waa'een keessan jechuudha. Keessa waa'een Abiraam maanamaaf hin galu waan ta'e isaayii ገብቶሃል? በቃ አንዴ ካፌ ወጥቷል፣ ፈቅጄልሃለሁኝ። ልጅህን ማየት ትችላለህ። ያኔ እንገናኛለን። ታስቆ ግዴታ ስለሆነ ነው እንጂ እኔ አንቺ ስለፈቀድሽ አይደለም። እሱማ ግዴታዬም አይደለም። ነገሮችን በሙሉ እንደ ግልሽ አድርገሽ ነው። ግዴታዬም አይደለም። የጋራ የሚያደርገን ነገር የጋራ ነው። በቃ ያኔ ትመጣለህ። ነገር ግን ግዴታዬም አይደለም። እሱንም ላስታውስህ እፈልጋለሁ። በቃ እሱን ተወው። ምን እያሰብሽ ነው ያለሽው? ግዴታዬም አይደለም። ኤኒዌይስ ግን ደግሞ እኔ ፍላጎቴ ስለሆነ ወይም ደግሞ አንተ ማየት ስላለብህ እንደ ሰው ስለማስብ እንደዚህ አይነት ጊዜያቶችን መጠቀም ብችል ጥሩ ነበረ። እኔ እኮ ምንም አይነት ፍላጎቱ ስለሌለ ነው። ወዴትም ያምሩ ወዴትም ምንም አይነት ፍላጎቱ የለኝም። ገብቶሃል? ሲቀጥል ደግሞ nagaan turaasin amma akka isaan jedhanitti yookiin immoo akka inni jedhutti mucaayyuu anis dhoowwuu nan danda'a garuu immoo bakka silan barbaadeef sila dhuftee akka ilaaltu taasiseef malee mirga qaba si dhoowwuuf jennaanii maal jechuu barbaadda inni dirqama keetiidhaan nutti agarsiisuun jennaanii isa dhiisisa bira darbii jetteen jechuudha. Inni biraa immoo hangatti deessutti si biran ta'a. Isaan boodda'u bira deemtamu akkama biraa maal jechuu barbaadde maal haasa'uu barbaadde inde abbaa manaa jechuun kanii hanga du'aatti nama faana ta'u ijoollee isaa faana ta'u jechuudha. Hanga ishiin deessutti biraa chibbee taphatte sana booddee immoo ishii sana bira deemte immoo chibbee taphatta. Ishiin ol uqqeettu ishiin sitti mirmirsite maalum godhu ayyee sirraa ifatu malee maalum jenna waan jennu hin qabnu. Isa kana isiniin jechuun jaalladha lammii koo hunduma keessanii please maatii naaf ta'a isiniin jira. Ani baay'een si jaalladha baay'een sin kabaja eebbifama.